Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoonni fi kabajamtoonni maatiiwwan chaanaalii Oromoo Hoppee jalatti argamtan ashama isin jennee irraa baga nagaandii gara deebitanii gara chaanaalii keenyaa dhuftan araantanas odeeffannoo ajaa'ibaa isiniif qabannee dhufnee jirra. Akkasuma barnoota haaraa isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Viidiyoo biraatii walitti deemnee jirra. An nagaa kuutii alhamdulillah. Viidiyoo dhamaariidha waan jettan viidiyoo tana isiniif qabadhee dhufe WhatsApp-dhaan kan wal qabatu ta'a jechuudha. WhatsApp maal ta'e kan jedhuuf akkuma thumbnail yookaan fuuldura viidiyootti arguu yaaltanitti WhatsApp wanta haaraa nuuf fidee dhufee jira jechuudha. Wanta haaraa setting ofirratti nuuf dabalee jira. Maal nuuf dabalee kan jedhu yeroo footoo tokko kaastanii yookaan akkamitti haa ta'u gara nama tokkootti erguuf yoo taatan duraan SD-dhaan yookaan qulqullina haala hin qabneenis ergamaa ture. Ammaan tana immoo hamma full HD yookaan HD quality-dhaan akka ergamu setting haaraa dabalee jira jechuudha. WhatsApp keenya sa'aatii odoo sanarraan gubiin odoo haasaa isinitti dhiyeessini gamanumaan gara viidiyootti kan dabaru ta'a jechuudha. Beeksisa kana booda gara barnootaatti ceena jechuudha. Gara bilbila keenyaa dhufnee jirra. WhatsApp application kana keessa kan seenu ta'a jechuudha. Application WhatsApp keessanii keessa jechuudha. Kan isin jedhu application kana update gootan malee isiniif hin dhufu jechuudha. Wanti ani isin jedhe picturii haala HD ta'een erguudhaaf update godhaatiin Play Store irra deematoo update godhaatiin itti fayyadama. Akkasumallee isiniif ta'u gubbaa kana boota tuqaa 3 irratti isiniif godhe kana ani irratti isiniif marii kana tuqaastu gubbaa irra achi tuqxu jechuudha. Mallattoo itti isiniif godhe isinitti argisiisa. Iddoo sana jechuudha. Iddoo ani mallattoo itti isiniif godhe san tuqxu iddoo setting isiniif fida jechuudha. Setting kana al takka tuqaastu akkana gad dhuftanii too storage and data kan jedhu storage and data kan jedhu al takka irratti tuqaastu jechuudha. Storage and data kana mallattoo ani irratti isiniif kaayee kana al takkaaf tuqaastu san booda akkanatti isiniif jechuu akkana dhooftanii ta'u kana dabalame jechuudha. Miidiyaa upload quality kan jedhu kana jechuudha. Jala kanatti miidiyaa photo upload quality kan jedhu kana al takkaaf irratti tuqaastu jechuudha. Kun akkanatti isiniif fida. Auto recommended jedhee best quality dee isin ammoo best quality irra kaa'attu jechuudha. San booda okay irra gootu san booda qulqullinaan akka barbaadanitti gadi lakkisuu ni dandeessu. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii Oromoo Hoppee keessaniyyuu nagaan naaf tura. Chaanaala keenyaaf warri haaraa immoo chaanaala kiyya subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa. Hanga barnoota biraa isa barnoota haaraa viidiyoo haaraa walitti deebinutti nagaan naa tura. Isin jaalladhaa, isin kabaja, nagaan naa tura.